isiin Oromoo nama 93 galatoo maan jedhin sinama tokkicha singilii kanaan jechuun galatoomi miti eesartaa keetuun beektu. Silazii haguma amma sammuu keeratti konfiis goote kana gochuun qabdu. Hanga ammaa gatii kafaltee fi yoo ilma dhiiratitti gatiin ammana galatan ta'in kaama booda galatan ta'u soo mucattii galatan beekne safuun beekne baalagee akkana tana simma daaltu hojii kee bizinas hojjetadhu. Kan biroo warri daa'ima jettanii ajalaa waccanii fi warri koomantiin taane barreessitan yoo akka qeerroon gatii amma kafalee guyyaa haganaa bulche kanatti mana keessanitti waamtanii gatii kafaltanii bulchitan isin dhuguma Oromoo quuqamu. Yoo immoo teessanii mana gaarii keessa rafaa sagalee jeequmsa qabne takka dabarfataa raahan jiraataa deemtanii warra yeroo namatti dabarfattanii siistamiin nama kuffisuu deemtan malee warra namaa yaade miti. Dhombor irraa kaasee hundi kee kunoo mana qabdaa deemiti ufitti fuudhii inni baatii lamaa ol mana ufitti qabee akka ilmoo ufitti waa hunda danda'ee jiraachisee ture gargaarii jiraachisi yookaan afaan hin banina isa xumuraa jechuudha. Sila shamarran haadha gaarii fi abbaa gaarii irraa dhalatte sila abbaan kee adaba qabaate sila haati kee adaba qabaatte maafiyaa akkanaa kana sirbii jirteetti harkan dhooftuuf sababaati baalagee irraa dhalattee fi baalagee biratti guddatteef baalagee akkanaa deeggarta malee baalageedhaan akkanaa tana bakka hin qabnu waan taaneef baalagee deeggarii namni sirna qabdu sirna deeggarii xumuradhee jiran halkan gaarii. Okay, galatoomii yeroo takka fatii yeroo takka fatii dhiifama. Mucaan tuni waatii lamachi teessee haa galatoomuu rabbumarraa harkattaa ilmi Oromoon harrabuma malee maayii irratti waa takka faayidaan qabdu ta'u Oromootti dhiisiti. Isin galatooma hawwii fi wantini amma mucaan tuni haaraas baafattee jirti akkana fakkaatutti. I think namni Saudi Arabia I think nama miliyoona 3 tilmaamoo jira hundi ni dalagata dalagattootatti beeknamti warra Saudi Arabiyaati maaliif gadi baatee hin hojjanne siin ani gaafiinatti irra ta'u kuni maaliif teessi egaa bakka namni tokko daa'imni isii irratti xiqqoodhaawu ijoolleen ammata 13 14 kun ni narka biyya Arabaa kana keessa hojjechaa jiranii isii maa gadi baateen hojjenne fadhiin qabdu maali kaayoon isii maali asuma teessee geema taphachuudha moo mana kana keessatti moo gadi baatee hojjechuudhaaf yaada qabdi mee kana ifa nu godha wanni gaafii natti ta'e ammaan asirratti abboo qeerroolleen reefu haasa'uu ture Muniir waan tokko isinii deebise kiliir እየተከታተልኩ ነበር ይሄን ፕሮግራም ጉያ ጀማል በከደለጋን ጅርቱቲ ማሊፍ ሙኒር ሲያደብስ ቄሮኒ ኦሮሞ ኢራ እንተለረከቱ ኦሮሞ ፉደ መሌበር ደላይሲሱፍ ኦልባሂ ገሊ ሰዓቲ ከነ ገሊ ጂያ ከነ ደለጋ ደም ጂያ ዱፍቱሞ ቡቀና ፍረዱ ጀቹ እንደንደው sila yeroo takka akka gaariitti haasaa feemasoota irraa fuudhe Oromoo irraa fuudhe Oromoo 45 meeqasii gaafsan dhiiroo Oromoo 40 wayi kanarraa fuudhe hawaasni jala kana taa'ee booya intalti Oromoo qacaleen duute kufte achitti maal taate jedhaniiti iyyan namni kunillee iyya kana bahee fuudhe malee proogiraama hojii isii osoo fide qeerroon dalagaa erge yookaan dalagaa uumeef yookaan waa wayii godhaniif proogiraama san hawaasatu godhaaf hawaasni kun feemasoonni gugurdaan biyyoota adda addaa jiran waan kana itti asmaxanee namni mucattii ufitti fakkeenyaaf amma maakiidha mas'uulummaa dhibbatti tayoosan inee innaati isiilleen jettuun maakiidha maakiin mucayyoo irra laalteetuma irraa goruu yaalii goote sunillee hin baasu Disi abbaan simaa jennu maalifati wanni ni yaajiru barqeero jechuun dalagaa isaanu erganii rakkoon qabu isiin obboleetiin teenyaati rakkoon qabu dalagaa erganii gaafa ijaazaatti leetti habuutu Muniir isaanu maaliif hin ergineedha maali rakkoon jiru na mucayyoon akkanattuu ufitti fiitu akkanattuu osoo isaan waliin nyaattee dhugaa jirtu
haadatti fi guyyaa meeqa hawwiin viidiyoo hojjette mujayyoon akkana taatee of akkas godhu edde akkas gaafa qeerroon dalagaa ergee fooqii arabaa irraa tarte maan noota xayyaaqinatu ni oolu naa deebiftaa kana amma akkanumatti haasoitan malee bar yaadu bakka inni bar yaadana deebisuudha barani jechuun ila qeerroo mana qeerrooti jechuudha Erro gafi. Koi. Mana qeerrooti maakii mubaarak ilu mana qeerrooti isaantu qeerroo waan gaafatee baratina deebisaa jirta qeerroo miti qeerroo na deebisu qeerroo rakkoo yoo dalagatti rakkoo qaba Munir dalagaa erguu hin dandeessu jechuun gargaaruu hin dandeessu jechuun ayye nageeffadhu ana muuziyeemii naa taatee mana nan teettu jedhe muuziyeemii taatee mana nan teettu jedhe lammaffaa ani dalagaa mana qullee miti sadaffatti intaltillee karoora dalagaa hin qabdu dalagaa barbaade namni ijoolleen barrakkattee na bira itti lakkoofsan qabdu qeerroo ganamaa galgala mataa dhukkubsee dalaga manaa baasii mataa dhukkubsee namni kaayyoo dalagatuu qabu haga dandeettee nama kaanii bilbiltee dalagaa barbaaddaaf mujayyoon gaaf takka dalagaa naqii dubbattee hin beektu andeetnoo geemmii qaxaroo miizoo kanuma wanni isiin sammuu ishee irratti absatti gootee deemaltu kanniina ani ammoo sa'aatii ila waannin si ajaa'ibu gaafan qursii kiyya makiinaa keessatti nyaataa fiigutu jira jireenya kiyya waan hin ta'eef yeroo mana galu gachiisee rafuu malee nama tokko ilmooti iyyuu gaafa argee osoo dhungatiin biraa rafee osoo mana argin biraa deemuu qabaani yeroo ofii kiyyaayyuu qabu isii walii yeroo taa'ee haasa'uun arganne mujayyoon kaayyoo dalagaa hin qabdu dalagaa naqachinaa jettee beektu Erro. Birrite irraa. Erro birrite irraa fudhattee birrite. Birri hawaasni guuree fi na bira jira. Birrite birri kuma gowwoomin. Birrite kuma lamaan. Kaasitti nima. Kuma lamaan kee fudhu. Wallahi nuti. Birri fudha maa gaafiin qabu sun ni fudha. Birri isiitu na bira jirti. Birri hawaasni gargaare na bira jirti. Na bira fudhanne bilbila qofa keessaa ittiin bitatte malee. Fi haadha birri ho'i muraasa ergitee fi bilbila ittiin bitatte waan sadii irratti herreega ishii godhee birrii tiyarraa hambifadhee ta'e ishee waan hafteen kennaaf suni birriin isheetu na bira hojjettu waan ta'eef tiyee dhabu qeerroo dhiifama yeroo takka pilis eega birrii qabaatte birriin san waraqaa amma gaa wanti banamaadha dhiifamni godhamee jira tolfamuun hin danda'amuufi maallaqni san hin ga'uufi itti waraqaatti qixaamaa itti tolfachuun ta'uufi bara wanti namni guureef qarri daqiiqaa takka carraa naa kennamee amma sirra waa jedha. Waan sirnaa asuu jirra isa agendaa miti barkuuni jechuun mitoota nagee Munir kokoi qeerroo mucattiin Kuwait irraa dhufte jedha wanni sun Kuwait irraa dhufte moo asumaa xalabaa baate waan san qofa addanuu baase dhiisi waan hiikkaan qabne. Erroon hin beeku. ani wallaahi ani Kana nasi deebisa dhagahi. Namallee ooftanii waan hin taane keessan galchinaa dhiifama. Erroon kana hin beeku. Deebisni anuu sinifan deebisaan isa zaata akka gidi haasoo obsana isin dhaggeeffachaa jirraami. Zaata akka bar isin dhaggeeffachaa jirra qeerroon amma fakkeenyaa. dhageeffadhu kaa bujatti talaba eessaa dhufte naan jettanii miti samaa irraa buutee dachii kana ol baate wanni nan beeku lookishiin ergee arabtichi tokko dhufee kunooti mujayyoon jedheen akkennee riyaala 2000 kennuu qofan beeka malee gubbaa gadi buutee dachii gadi baatee akkuma isin miidiyaa irratti dhageettan san yoo dhaga'een alatti wanni ani beeku Erroo asirratti waa takka siin jedhan dubbii amma bareeda dhufte akka reefu galatoomu tokkoffaa irratti Oromoon si galateeffachuu qabdi. Harreefillee wannan jedhe kana. Mucattiin abbaa feete kanatti abbaa feete dhiiftee dantaayisiiti. Ati akka kaleessa kabajaadhaan Oromoon guutuu sitti kennite sanitti ammallee ammoo tuyyuu kalaas nama kana sababa takkaan alattiyyuu ani kunoo hagaarraa tursiiseen isiin illee amma bayyanatte mallayin illee guuramee fi bakka biraa ofirraa laallattee hagaltuun sirna banii aadami rakkoo takkayyuu hin qabu jechuudha. Wanna biraa asii bakki maalii hin qabu kun maalii fi
kabajaan hagaarraa keessifte mana keessatti illee gammaatu geemii taphataa jirtiiti way waa goote way waa jetteeni gara keetiin homaan jenneen ammaaf ammoo tuyyuu warri isiidhaaf dubbatu warri isiidhaaf dhaabatu yoo bootaa itti godhuu dandayan bootaa itti godhuu lakki isiyyuu atu ammoo tuyyuu fuutee bakka galtu wayiiti yoo geetti galuu lakki ammoo hin dalagadha akka ilma namaatitti karaa dalagaadhaaf biyyaa bahee biyya tana jiraati jettee dalagaa nagalchi yoo siin jette akka nama tokkootti dalagaa galchuu kana malee amma wanti biraa hin jiru dura namni ufumarraa kaasee haasaayu seen amma namni maaliif waan atamu ofirraa alaasanii agartee hagammaatti danda'eetiniin erga danda'ee jedhe amma narraa deemtu yookiin ammoo gara maslahaa laallattuun dubbii ilma namaati kuni rakkoo hin qabu isiilleen mana namaatitti galtee mana ijaazaa taa'uu fi miti ka biyyaa baateef dalagachuu fi maal mucattiin nama beeytu nama barattee miti nama guddaadhallee wanni rakkoo takka qabu takka hin jiru. Oromoo xiqqeessitee Oromoo maalillee suni nafsayeesiiti dhiisa. Oromoon namni Oromoo yoo xiqqeessee jedhe namuu hin beekna gaafa deemii dhabu namni hedduutu nama gaggara galchee arrabsaa ture. Rakkoon qabu dhugaa keetti san bira kutaa sirriidha. Akka carraanaa kennaati haasa'e. Namni sirraa fuudhu yoo jiraate namni Oromoon as jalatti waa'ee isii dubbattan kun nama baay'eedhaan haga qeerroon danda'e kana isinillee fuudhaatiniin mana godhaafiitiniin yoo barbaadu. Warri as jala waa jiru kuni naaf hin galle yaadni isaanii maali ijoon biru warri as jala waa barreessu kuni michiyoon asuma hin dalagatiinidha moo maali kaayoon isaanii maali ol seenamee. Munir warra koomantii Munir kun jira barri maali kaayoon uummata godhuu didee barra. Oye Munir koomentii ati nama miidiyaa irra ture koomentidhaaf jechuun heddummaate maali kaayoon keessa michiyoon tun dalagaa adeemtu jechuun malee. carraa wal jallaa haasa'aa jirtanii dubbataa hin jirru. Kaayoon isaanii Munir kaayoo. Oye mime al takka dhaggeeffadhaa. Qeerroo mucattii kana uummata irratti si galee jira erga ta'ee dadhabdee erga ta'ee nullee waan argine hin qabna warruma gaafa sana fiiganii fidanii sitti kennanii manuma sheebaniiti boris ta'uu iftaanis ta'uu ji'asa ta'uu oggaasa ta'uu yaa Oromoo kiyya na of folchaa nyaachisee dhugsiisee yoo wanta itti balleesse jiraate badii keenan fudhadha. Mucattiin kun haa hojjetattu bakka itti godhaa jedhiiti ummatuma gaafa abbaa ta'ee haadha ta'ee sitti fidetti kenniiti ajandaa mucattii kanarraa ofirraa qollofnaa jechuudha. Isni galee akkas godhe warri immoo sii furratti dabaladha wallaahi namni amma jala jiru kun hundi isaa jechuudha. Akkuma amma mucattii tira kan dalagamnu godhuu beektaa warra koomantii kan akka moon irbaanu wallaahi yoo jireenya kee dalagoo kee ofachuu barbaadde mucayyoon tu waan ammaa sunillee dhageeffataa jirti booda mana keetitti lubbuuf baaftee wallaahi billaahi si tokkicha salphataa si tokkicha siif yaada mana keetitti